Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed tibbana konfiraansii haala maallaqa Itoophiyaa ilaallatu bara 2026 kan dhaabbilee maallaqa mootummaa fi damee faayinaansii biroo irratti hirmaatan irratti haasawaa taasisaniin birrii biyya keessatti maxxansiisuuf karoora akka qaban ibsan. Haasaa isaanii keessatti fedhii Itoophiyaa uummata miliyoona 130 milkeessuuf dhaabbilee ijaaruu irratti xiyyeeffachuu dubbatan. Dhaabbilee kanneen keessaa dhaabbilee daldala mootummaa to'atu Itoophiyaa Investment Holdings maxxansa kana kan jalqabu ta'uun ibsameera. Dhaabbatichi wantoota icciitii biyyaa ta'anii fi tarsiimoo ijoo ammaaf hin himamne hedduu ijaaraa jira jedhan Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Kana keessaa maxxansi maallaqa biyya keessatti jalqabamuuf hojjetamaa jiru isa tokko jedhan. Akka pilaatfoormiin Ameerikaa keessatti argamu Remitly jedhamu ibsutti maallaqni Itoophiyaa yeroo ammaa dhaabbata UK'tti argamu Deelaaruuyitti oomishama. Dhaabbatichi biyyoota Afrikaa dhaabbata maxxansaa hin qabne hedduu waliin hojjechuun kan muuxannoo qabudha. Maxxansa maallaqaa irraas galii guddaa argata. Garuu biyya keessatti oomisha jalqabuun kun rakkoo fi baasii maallaqa Itoophiyaa biyya alaatti oomishuu waliin wal qabatee dhufu hir'isuuf sochii taasifamu ta'uu Ministeerri muummee Dr. Abiy ibsan. Maallaqa biyya alaatti maxxansuun qaalaa qofa osoo hin taane tarsiimoo dinagdee biyyattii irratti illee balaa qaba. Kanaaf biyyattiin qooda fudhattoota alaa irratti hirkattee turuu akka hin qabne seeran. Kaayyoon kun yoo galmagee Itoophiyaan hojii guddaa dhaloota taanutti darbuumte jechuudha jedhan. Garuu yoomii fi haala kamiin kan jalqabu akka ta'e bal'inaan ibsi hin kennamne. Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa birrii Itoophiyaa maxxansuuf itti gaafatamummaa kan qabu ta'us hanga yoonaatti dhaabbilee biyya alaa irratti hirkachuun maallaqa maxxansiisa. Biyyoota Afrikaa keessaa yeroo ammaa maallaqa mataa isaaniin kanneen maxxansan biyyoota muraasa 10 hin caalle qofadha. Kanneen keessaa Naajeeriyaa, Afrikaa Kibbaa, Masrii, Morookoo, Aljeeriyaa, Keeniyaa, Sudaan, Zimbaabuwee fi Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo qofadha. Egaa Itoophiyaanis tarree biyyoota kanaatti dabalamuuf hojjechaa akka jirtutu dubbatamaa jira. Kunis baasii maallaqa alaa hir'isuu, fedhii maallaqa biyya keessaaf deebii saffisaa kennuu fi ogummaa maallaqa oomishuu gabbifachuu dabalatee bu'aawwan hedduu qaba. Garuu biyya bilisummaan baankii giddu galeessaa laafaa ta'ee fi itti fayyadamni siyaasaa sirrii hin taanetti balaa akka qaala'insa jireenyaa fi gatiin maallaqaa gadi kufuu geessisuu danda'a. Maallaqni baasii isaa biyya alaatti ba'u garuu hojiiwwan gurguddaa hedduu biyya keessatti ijaaruu danda'a. Itoophiyaan dhaabbilee adda addaa waliin sanadoota eegumsa olaanaa qaban kan akka paaspoortii, waraqaa eenyummaa biyyoolessaa, kaardii ATM, oomisha maaster kaardii fi sanadoota mootummaa biroo oomishaa jirti. Maallaqa maxxansuun waan maxxansa idilee hojjechuu caala baay'ee walxaxaadha. Ulaagaalee murteessoo hedduun guutamuu qabanis jiru. Maxxansi maallaqaa maashiniiwwan addaa kanneen icciitii sadarkaa olaanaa qabaniin hojjetama. Maashiniiwwan kun baasii guddaa kan gaafatan yoo ta'u, addunyaa irratti dhaabbilee oomishtoota maallaqaa addunyaa muraasa qofatu dhiyeessa. Akkasumallee humna namaa ogummaa qabu qacaruu yookaan leenjisuu kan gaafatu yoo ta'u, leenjiin kun waggoota fudhachuu danda'a. Yeroo baay'ee dhaabbilee addunyaa muuxannoo qaban waliin tumsaan kan hojjetamus ta'uu mala. Akkasumas dhaabbilee seeraa fi icciitii nageenya cimaa, qaala'insa jireenyaa fi giddu seentummaa siyaasaa ittisuuf barbaachisu qabaachuu qabdi. Yoo sanan taane maxxansi biyya keessaa balaa maallaqaa garmalee baasuu dabaluu danda'a. Maallaqa oomishuuf galtee fi teekinooloojii amansiisaa kan barbaadu yoo ta'u, waraqaa fi halluu adda addaa kana biyya keessatti oomishuu waan barbaaduuf asirratti hirkattummaa biyya alaa hir'isuus garuu guutummaatti hambisuu hin danda'u. Itoophiyaan kana dura baay'inaan karaa dhaabbilee maxxansa nageenya idil-addunyaa waliigaltee qaban kanneen Awurooppaa keessa jiran biratti maxxansiisaa turte. Lakkoofsi sirriin hanga yoona Itoophiyaan maallaqa maxxansiifachuuf baafte icciitii ta'us akka ogeeyyiin tilmaamanitti waggaatti gara doolaara Ameerikaa miliyoona 10 lakkaa'amu gaafata jedhan. Baasiin kun ammoo yeroo diizaayiniin jijjiiramu yookaan nootiin maallaqaa haaraan jalqabamu hedduu dabala. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fulbaana bara 2020 wayita birrii Itoophiyaa waggoota 30 hojiirra oole jijjiiran maallaqa haaraa kana maxxansuuf doolaara miliyoona 97 ol baasuu dubbatanii turan. Baasiiwwan kun kaffaltii maxxansaa, loojistikii fi inshuraansii uwwisuun maallaqicha nageenya cimaan geejjibsiisuuf dabalata jedhan. Maallaqa biyya keessatti oomishuun garuu baasii hanganaa gaafachuu dhiisuu mala. Irra caalaatti ammoo sharafa alaa Itoophiyaan akkaan barbaaddu hedduu hambisa. Kun giddoo baayogiraafiidha.